Gurbaan suuraa isaa asirratti agartan egaa maqaan isaa Wandim Alam jedhama. Obboleessa Aduunaati. Balaa konkolaataa kaleessa isa mudateen miidhaa hamaarra dhaqqabee jira. Kaleessa waa xiqqoollee wayyaa ta'u har'a baay'eetti jabaachuu dhaga'amaara. Hanga dhuma sagantaa kanaatti nu waliin turuun affeerraa keessanii isiniin jecha balaa taraafikaa waltaanee haa irrifnu jecha. Gama biraatiin egaa yeroo inni balaan kun isa mudatu kana keessatti isa qofa osoo hin taane maatii waliin kan jiru yoo ta'u, maatii sana keessaallee tokko jaartiin Adoonaa yookaan haati manaa Adoonaa jaaniin illee achi keessa jirti. Jaaniin miidhaa hamaan isii dhaqqabuu baatus kan miidhaan isaa dhaqqabee obboleessa Adoonaa Wandimaalam kan jedhamu kana jechuudha. ታዋቂዋ ቲክቶከር ጃኒ ገብሩ እንግዲህ የመኪና አደጋ ደርሶባት ምን አገባ የምትሉ ሰዎች እናንተ ራሳችሁ ምን አገባችሁ ስክሮል ማድረግ ትችላላችሁ። ማየት ካልፈለጋችሁ ግን እዚህ ጋር ኮሜንት ምን አገባኝ ማናት ምን አገባኝ ከምትሉ እንዳለ ምን አገባኝ ነው እንደዛ ከምትሉ ገብታችሁ ፈጣሪ ኧረ ነፍሱ ይማር ብለናል። ምን አገባኝ ዱ'a namaa keessaa maalli wanti nuti barbaadnu obboleessoo? Warri Habashaatis akkuma Oromoo akkas wal kennitii jedhuuf intalti bajaajii makiinaa ittiin garagala jennaan ምን አገባኝ አላችሁ። እንደዛ አይባልም። ኦፍኮርስ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ሰው ነው። በሰውነት ማሰብ አለብን። namoonni nama jibbuun kun aaduma namaati agartee namni fedhu nuti akka Oromoo qofa seena. Habashaa keessattis Arabas Faranjiinis nama beekamaa taanaan aduwwii nama isaan jibbu numa qaban. Amma intala kana kaleessa makiinaan garagaleeni miidhaa hamaa keessa turte yeroo sanatti namoonni kumaatamaan lakkaa'aman baga yoo barbaadde haduutu minaamin jedhan. Akki kun hin barbaachisu biroo. Hay maaliifi du'a namaa keessaa wanti argamu jiru dheengadda amma gaafa booniin of ajjeeftu sana namni irra guddaan baga of ajjeefte kan jedhu hedduu ture jechuudha. Hin jedhamu du'aaf waliin hawwamu. Namni du'uu keessaa faayidaan argatamu tokko ittiin hin jiru. Fakkeenyaaf keessattuu balaan gammatan. Balaatti gammaduu rabbitti baqannee jedha raayyaan abbaa macaayyuu. Hay nafsi isi rabba maaru kan dhukkubsate rabba fayyisu kan miidhame miidhaa isaa rabbiin haa dandamachiisu jedhama malee baga hin jedhamu. Baga an keenyaatti immoo hin jedhu diisi jarri kun inumaayyuu feemesonni kun maaf jibbaman isaa feemesni yoo nama fayyadan malee namni jara fayyadu nagarre. Waggoota akka fooloo jiraa guddatee beekamtii argatanii uummata gisee gargaaran agarra. Yeroo fakkeenyaaf beelli bu'ee, yeroo hongee, yeroo roobni cabaan roobee, yeroo lafti sigaate, yoo namni dhukkubsatee kan gargaaru jara kana jechuudha. Maaliif galataan malaanii jechuudha. Nutilleen yoo bakka jaraa gahuu dadhabne inaafuun gaarii miti. Bakka jaraa gahuudhaaf garuu halkanii guyyaa hojjetanii tattaaffatanii wal karatanii wal guddisuudha. Sabskiraayibii fa'aa kadhachuudha. Amma laala sabskiraayib na godha. Laayikii illee na godha. Yoo viidiyoon kiyya kun sin bira dhaqqabe sabskiraayib gochuudhaan lakkoofsa takka barreessaa anillee sabskiraayib isin godha akkasitti wajjin hin deemna jechuudha. Maaliif harka wal qabannee wal guddisuu wayya malee nama guddatetti yoo hidhaafne faayidaan qabu jechuudha. Amma intala kana kaleessa gurbaa kana amma abbaa manaa obboleessa abbaa manaatii waliin deemaa turte. Fakkeenyaaf afaan keenya ammaa jedhama jiru bichoo seeddigaa dumaashiidhaan waliin deemaa turte. Yeroo dumaashiidhaan deemaa turtetti dumaashiin makiinaa inni oofaan jiru isiitu oofaa jirti. Isiin immoo makiinachi jarri oofaa jiran kun immoo makiinaa Itoophiyaa keessatti namoonni muraasni qofa ittiin qaban yoo xiqqaate miiliyoona 60 hanga miiliyoona 70ti. Sigalee makiinaa biyya Ameerikaatii dhufe kana Adoonaati. Makiinaa kanas bilaasha godhanii makiinaa kanas itti taphatanii jechuudha. Wanti hundi caalaa makiinaan nama hin gubu lubbuu namaati. Lubbuun namaa rabba baraaru. Maaliifuu lubbuu namaa rabba baraaru jechuun barbaada. Obboleeyyan baay'ee waliin jaallattu garuu jarri kun adda akka malee wal jaallatti wal qanansiifatti sapiraayizii wal gooti wantoota takka wal gargaarti miidiyaa irrattis walumaan deemti akka waan lakkoo wayite jechuudha baay'ee takka babbareeddi walumaan deeman rabbiin wal biraa isin fudhatin rabbiin godina obboleessa kan kellee sii fayyisee akkuma duraan taphattanitti laayivii irratti bakkoota garaagaraa qophii garaagaraa irratti waliin argamtanitti rabbiin fayyisee walitti isin deebisuun jedha balaan konkolaataa akka malee dhaqqabe makiinaan immoo birriidha birriin ni fidan jarri nuti akka keenyaatti miti jarri. Birrii fiduu beekan akka itti fidan ni beekan akka itti hojjetan ni beekan ni fidan jechuu barbaade yeroo muraasa keessatti fidanii makiinaadhaa jecha namoonni hedduu makiinaadhaa bu'aa jira. Makiinaa miti. Makiinaan garuu akka fayyuutti miti kan inni jajjabe. Makiinacha keessaa namni bahee lubbuu qaba jechuun nama ajaa'ibaa jedhan. Waan ajaa'ibaati. Kanaafuu sin jechuu barbaada jara keenya akkasiigaa.